Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu dhuftan maratti sin akka jiru. Akkam jirtu. Finfinnee Maltiimiidiyaan qophii isaa har'aa kanaatiin dhimma Finfinnee fi magaalaa haaraa dhiyeenyuu hundaa'e magaalaa Shaggar irratti qabxii tokko kaasuun marii taasisuuf keessummaa qabattee dhiyaatee jira. Keessummaan keenya har'aa Dr. Ammaan kanaanis Taarant Kaawunt Kolleej keessa arkitekcharii barsiisaati jiru. Dr. Gizaachoo, keessummaa Finfinnee Maltiimiidiyaa taatanii dhiyaachuu keessaniitiif maqaa miidiyaa keenyaatiif maqaa hordoftoota sagantaa keenyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ayyee galatoomaa isinis naaf affeeruu keessanii fi galata guddaa qabdu. Haalaaf akkaataa hundeeffama magaalaa Finfinnee kana gabaabsumaatii nuu kaasaame. Hundeeffamni magaalaa Finfinnee kun akka magaalaatti hundaa'e otoo hin ta'in akka miilitarii kaampii miilitarii godhaniiti buufata loltootaa ta'eetidha inni jalqabame jedhu. Dookumentiin tokko waan ibsu maappii durii irratti waa ilaallu baay'ee magaalaa jedhamuyyuu waan hin dandeenye akkuma kaampii akka mandaraattidha kan viileejii wayiiti. Baay'ee fagoo miti miilaan gara akkamittiyuu deemsiftee fixuu hin dandeessaa. Miilaan yoo akkam baay'ate sa'aatii tokko yookaan miilaan yoo akkam baay'ate daqiiqaa 30 keessatti deemtee waliin ga'uu dandeessa jechuudha. Waan akkasiiti ture kan jiru yookaan gaarii fardii harkisuun jechuudha. Gaarii sanaan deemamaa yookaan miilaan deemamaa baay'ee fagoo miti yookaan horiidhaan deemtaa lafni isaa walirraa fagoo miti jechuudha. Achuma naannoo dhagaa araaraa sana naannoo horaa Finfinnee sanattidha kan jalqabame jechuudha. Ayyee bara dhufaa darba mootoleen biyyattii jijjiiramanitti magaalaan kun giddugala yookaan wiirtuu siyaasaa taatee fayyadaa turteetti. Kanaan alatti immoo Finfinnee fi Oromiyaan yookaan Oromoon hariiroo guddaa qabu. Taatiiwwan garaagaraa haala ittiin wal dhabamsiisan haala bishaan dhugaatii fi kanneen biraa waliin wal qabatee kan isheen hirkattu naannoo Oromiyaa irratti yeroo ammaa kana. Haa ta'u malee yeroo garaagaraatti babal'inni magaalittii Oromoo irratti immoo dhiibbaa guddaa qaqqabsiisaa ture. Ammaan kanallee haaluma sana jira. Maa inni rakkoon magaalaa Finfinnee hawaasa bal'aa Oromoo naannoo kana jiraatan irratti geessisaa turte mee? Amma waan guddaan jiru magaalli suni akkuma magaalumti baay'een babal'achaa deema. Magaalli kuni akka magaala warra kaanii miti magaala addaati. Magaalli warri kaan dhaabbatan magaalli yeroo baay'ee waa ijaaramanii jaarsi magaalaa tokko warri magaala keessa jiranii fi warri magaala sana keessa jiraatanii fi warri magaala naannoo sana jiraatan afaan tokko aadaa tokko qabu. Baay'een isaanii akkasidha. Amma biyyuma keenya keessaa yoo ilaalte magaalaa Maqalee yoo ilaalte magaala sana keessa afaan Tigraay dubbatamaa aadaa Tigraay jira. Gara naannoo Tigraay naannoo Maqalee sana yoo ilaalte uummata Tigraayitu jira jechuudha. Yoo magaallis bal'ate uummanni magaala qarqara jiru suni rakkina tokko malee hostility tokko malee magaala sana keessa galee aadaa magaalaa wajjiniin sheer godhachuudha. Aadaan baadiyyaa fi aadaan magaalaa namoota jireenya isaa akkaataa itti jiraatanii fi haala isaan itti jiraatan irraa kan hafe afaan isaanii aadaan isaanii wal simata jechuudha, wal fakkaata jechuudha. Tokko kanadha Finfinneen adda hangodhu warri magaala sana bu'uuressee fi warri magaala sana naannoo magaala sana jiraatan afaan keenya addadha, aadaan keenya addadha. Kaanoo kaanii hostility guddaatu jira. Namni keenya baadiyyaarraa naannoo Finfinneerraa gaafa magaala seenu
afaan Oromoo dubbata. Yoo afaan Oromoo dubbattu hin arrabsu, hin tuffatu. Magaala keessallee akka inni jiraatu hin ta'u, inni magaala keessa jiraatillee akka ari'amee bahu godha jechuudha. Yeroo baay'ee buqqisaniitu bahu. Hostilitiin suni push factory guddaa ta'etu nama keenya achirraa adeemsisaa ture. Namoonni akka maleetti yoo qubsuma irratti gaggeessan saba keenya achirraa buqqisaa ture. Qubsumni suni resettlement program jedhama. Resettlement programiin suni ummata keenya displace godhee ummanni keenya achirraa akka baqatu godheera jechuudha. Akkamittiin ummanni keenya magaala keessatti seenuu didee baqateen suni hostility guddaatu jira. Karaa amantii, karaa mana barumsaa, karaa jireenyaa, haala ittiin magaala keessa jiraachuu danda'u ikonomikaalillee achirratti jiraachuu akka hin dandeenye ta'etu keessaa ba'a jechuudha. Qaaleensi jireenya Finfinnee keessaa fi ittiin waliigalee jiruu barbaaddatee afaan ittiin waliigalu, aadaa ittiin waliigalu, compatibility waan hin qabneef hostilitiin suni nama keenya irraa wanni jedhe. Kuni waan irra deebinee nama keenyatti ibsinu miti, waanuma beekamu waan ta'eef. Inni guddaan gaafa magaalli kun ijaaramu development permit yang kennu bulchiisa magaalaa Finfinneeti. Lafa Oromoo irratti kennama, bishaan Oromoo irratti, qabeenya Oromoo irratti kennama, namni keenya achirraa akka bahu godhama. Achi waan namni keenya beekuun irra jiru, nam tokko lafa qotisaa yoo qabaate lafa biizinesi ittiin godhatuu fi akka qotisaatti bal'isee jiraachuu hin danda'u yoo magaalli sun bira ga'e. Akka nama jiraataa magaala sanaatti mana jireenyaa tokkoof lafa ittiin daldalee hojjechuu danda'u. Waan magaala keessatti compatible ta'e, waan magaala wajjiniin deemu lafa kennanii fi akkasittiin jiraachuutu irra ture jechuudha. Inni suni isa dhiisaniitu manuma jireenya inni qabullee keessaa baasuu jechuudha. Maaliif lafa mana biizinesiyyuu kennuuf yaadisanii lafuma isaarraa fudhatan jechuudha. Maaliif mana jireenyaa sanarraa buqqisanii mana jireenyaa hambiraa fidanii irra ijaaranii maaliifidha jettee yoo gaafatte ilaalte dubbiinsaa already amma guddina magaalaarraa dhiiseetu resettlement programii yookaan duguuginsa sanyii ethnic cleansing isa jennu sana keessa gala jechuudha. Maaliif jechuun kuni yoo saba tokko buqqiste saba biraa saba afaan biraa dubbatu, saba waan afaan biraa dubbatu, aadaa biraa qabu yoo fidde irra qubsiifta ta'e pilaanii gootes beekaas hin beekin otoo hin beekinaa ta'u naannoo sana irratti duguuginsa sanyii gaggeessiteetta jechuudha. Maaliif jarri sun achirraa badu waan ittiin jiraatan hin qabanii karaa ittiin jiraatanii achirratti dhala isaaniitti dhaala qaban irraa bada. Haalli irraa duraan irratti jiraachaa turan, irratti hirkatanii jiraachaa turan sun hin jiru jechuudha. Amma kana duwwaa miti egaa isa amma namni keenya achirratti qubachuu dadhabee achirraa buqqa'ee deemu kana eessa deemuu jarri kun inni jedhu suni hin qophoofne jechuudha. Garam deemuudha? Lafa achii gadhiisanii akkamittiin maal ta'uudha? Fedhan misoomaan haa buqqisamanii, fedhan waan fe'aa godhanii akkasidha. Amma biyyi kun maal godha sitti fakkaate lafa deemutti lafa madaqoo lafa haaraa bakka haaraa iddoo isaan itti qubatan sanatti isaaniin madaqse. Amma fakkeenyaaf lafni qotisaa addanaa iddoo irraa buqqaan sun lafa qotisaa lafa qophaa'ee waggaa waggaadhaan rakkina tokko malee yoo deema ta'e lafa bosonaa yoo deemu ta'e bosona sana baasanii bajjii sana baasanii lafa bajjii sana qotanii misoomsanii akka qopheessanitti akkatti achi naannoo dhaqan sanatti addaafti godhan sanatti jireenyi suni achi keessatti irratti qaala'amu immoo akkamidha kan jedhu sana madaalii sana keessa gashee mootummaan hamma dhumaatti waggaa 5 waggaa 10 erga buqqaanii boodellee dhaqee qubsiisee wajjiniin hojjechuutu irra jira jechuudha. Otoodhuma misoomaaf ta'eyyuu jechuudha. Kana keessa hin jiru mootummaan bulchiinsi magaalaa sun galii guddaa argata. Galii guddaa horii guddaatu argama. Hammam kana jennee waan tilmaamnu miti. Horii tiriileen
biileen ta'uu danda'a waggaatti kana caala argama lafa sanarraa argata. Oromoon kanarraa maal argateedha? Lafni kun irraa fudhatame biyyi sun irraa fudhatame maal argateedha? Waan negatiif ta'e hunduma Oromoota argata jechuudha. Kosii jettamoo bishaan dhangala'aa jettamoo kaanoo kaaniin lolaan magaalarraa deemu gaafa magaalli ijaaramaa deemu lafni sun impervious ta'aa deema liishoo ta'aa deema jechuudha. Inni kaan qorqorroo ta'a inni kaan mana turre jira yookaan inni dur lafni sun liqimsuun irra ture amma gara lolaatti jijjiirama jechuudha. Lafni bishaan bokkaan yoo roobu lafa sana liqimsuu hin danda'u hin dhangala'aa inni kaan karaarradhaa kanaaf lolaan hin baay'ata yeroo baay'ee magaalaa irratti jechuudha. Gaafa sana lolaan sun fuudhee saaxoo kana kosii kana fuudhee Oromootti gadi gaggeessa jechuudha. Inni gajjallaa jiru bishaan qulqulluun hin jiru inni lagaa gadi jiru namni keenya bishaan sana dhugaa loonsaa isa dhugu hin dhukkubsatu hin summaa jechuudha. Naannoon suni summaa deema namni inni kaan immoo irraa galii argachaa deema jechuudha. Mootummaan dhumti Oromiyaa homaa tokkorraan argatu amma namoota dhukkubsataniif lafa kennuufi lafa bishaan Finfinneef dhiyeessu lafa elektiriikii Finfinneef dhiyeessu lafa warshaa mana ijaarsaatti dhiyeessu fedhu dhagaa ta'uu danda'a naannoo sanatti dhiyeenyaan hin jiru Oromoo lafuma Oromooti lafa amma dhagaa iddootti caccabsanii daakanii baasan cirracha iddootti guurratan lafatti simintoo warshaa adda addaatti godhatan suni waan alle roo maateriyaaliin suni naannoo sanaa dhufa jechuudha. Inni sun Finfinnee achitti gabbisuuf jedhee Oromiyaarraa maateriyaalii hundumaa fuudhee saamee achi naqachuudha. Guyyaadhaan lakkoofsan qabu kan qabeenya Oromoo achitti nam'u jechuudha. Kuni kaanoo kaanii karaan Oromiyaa keessa darbee deemu ummata Oromoof gatii gaariidhaan tajaajila geejjibaallee hin kennu gatii gaariidhaan bira darbeetu bishaan bira darbeetu dhaqanii argachuu hin danda'an. Fakkeenyaaf magaalaan Burraayyuu magaalonni adda addaa Sabbataa Sulultaa naannoo kana jiran dur karatanii illee ibsaan argatanii waggaa meeqa bishaan hin argamu jechuudha. Ammas kanumadha. Ammallee waan jiru achi wanni kun distributionin kun wal faana qindaa'uu hin danda'u. Maaliif hin danda'u? Kan Finfinnee bulchuu nama biraati, qaama biraati, kan Oromiyaa bulchuu immoo qaama biraati jechuudha. Kuni yeroo hunduma wal faallessa gaafa bulchiisni Oromiyaa jalaa bahee bulchiisaan bira galu kuni utility servicing kuni planning service haa ta'u karaa adda addaa waan rakkinni kun gaafa magaalli bal'atu gaafa magaalli wanni ta'us kanaan wal rakkisaa deema jechuudha. Konfliktiin kun yeroo baay'ee itti fufee jira. Managementiin sun sirraa'u yoo baate kuni rakkinni kun itti fufa. Yeroodhuma hunda wal nyaachaa deemna jechuudha. Biyyi sun rakkoo kanaafi Dooktar rakkoo kanaafi imaammata mootummaatu sababa kanneen jiran jiru. Mee imaammata bulchiinsa lafaa kana waliin ol qabsiisee akkamiin ilaaltu imaammata biyyattiin bulchiinsa lafaa irratti qabdu? Imaammanni bulchiinsa lafaa biyya sanaa tokkoffaa fundamental problemii rakkina tokkoffaa rakkinni hundee jedhamee kan ilaalamu tokko lafa sana eenyutu bulchaadha. Akkaataa itti bulchan land use managementiin suni constitutionin biyya sanaa maal jedha waa'ee magaalaa kanaa kan jedhu irraa yoo fudhannee ilaalle akkamittiin karoorfamee jirraa ka'aa inni jedhu suni hubatamutu irra jira jechuudha. Kanarratti imaammata kana yoo waa fudhanne lafni amma kan mootummaati jedhameeti yaadama. Lafni kan mootummaati jechuun abbaan isaa eenyudha property owneriin sun eenyudha isa jedhutti gaafa deemnee geenyu
kan kamiyyuu kan dhabaluyyuu miti jechuudha. Garuu mootummaan abbaa fe'eef hin kenna, abbaa fe'ee ittiin gurgura, abbaa fe'ee irraa buqqisa, abbaa fe'ee irra kaa'a jechuudha. Amma biyya sana keessatti egaa kuni kana ta'eeti yeroo baay'ee mootummoonni darban kun saamichuma lafaa irratti hundaa'aniitu tokko irraa buqqisanii ilma gurguruutti taa'ameera jechuudha. Inni dura bara Haayile Sillaasee siruma isaa irraa buqqisee naannoon sun naannoon Shawaa Shaggar jedhamu kun amma akkuma jirutti buqqa'ee namni irra hin jiru ture baay'een isaa Oromoon jechuudha. Irraa buqqisanii akka ciisanyaatti akka maaliitti irraa buqqisanii Dajjaazmaachi galee Dajjaazmaachi maali raasi galee lafa laas maali jedhame nama xinnootu lafa naannoo sanaa qaba jechuudha. Lakkoofsaan 50 gaanii namoonni lafa gurguddaa gaanii namoota naannoo 20 jedhu turan dura dokumentiin tokko kan mul'ise lafa gurguddaa warri qaban jechuudha. So kanarratti egaa ergasii solushiniin sun hin dhufne. Tokko maalidha? Biyya sana keessatti halkan lafni hin fudhatamu. Guyyaa lafni hin saamamu. Guyyaa qaama mootummaatiin namoota aangoorra jiraniin namoota dallaalota namoota adda addaatu achirraa dhaqee lafa gurgura. Qabaleen hin gurgura. Namoonni dabbaleen isin gurguru baada silxaan tokko yoo argite hinuma gurgura. Namni hundinuu lafa hin gurgurre hin jiru jechuudha. Wal teessisan jechuudha. Kanaaf fakkeenya guddaatu jira. Finfinnee keessa warri kaartaa qaban warri seeraan fudhataman baay'ee xinnoodha. Yoo harka 2% dhibba keessaa dhibbantaa keessaa harka 2 harka 3 yoo ta'edha warri seeraan fudhatan. Inni kaan hundinuu duubasaa dubbiin jira ture jechuudha. Amma fakkeenyaaf halkan caraqaa beet jedhanii irratti ijaaru caraqaa beetii sana yoo ilaalta ta'e eenyu isaan warri bitatan kun jettee yoo ilaalte garri caaluun isaanii organized ta'anii afaan tokko dubbatu. Garri caaluun isaanii warri guyyaa fudhatanis organized ta'anii afaan tokko dubbatu. Warri afaan tokko dubbatan iddoo tokko qubatu. Warri afaan tokko dubbatan iddoo tokko qubatu. Maali kun akkamittiin akkas ta'a? Maaliif namni gosi tokko takkaatti qubachuu danda'a? Inni kaan halkan, inni kaan immoo guyyaa maaliif akkas ta'a jette jarri vote maximization keessa galanii anis saameera inni sunis saameera jedhanii fuudhanii nama afaan tokko dubbatu ani kana jedhee hin beekama achi qubsiisuu danda'u jechuudha. Akkamiin kun ta'a isa irra jiru irraa buqqisanii qotee bulaa irraa buqqisanii Oromoo irraa buqqisanii waa hunda aadaa isaa seenaa isaa irraa buqqisanii nama biraa irratti qubsuma gaggeessu jechuudha. Sila resettlement program jedhe sana jechuudha. Kuni resettlement programmiin kuni namni takkaatti organized ta'ee single actor ta'ee hin dhufu beekta. Yoo mootummaan qubsiise illee maabara ijaarratanii galmaanii maalii warri isaan sanaan fudhatan jiru warri isa maleedhaan fudhatan jiru jechuudha. Okeenni kanaa ta'u institutioniin immoo akkamittiin lafni biizinesii fa'aa lafni amantii fa'aa kun akkamittiin babal'atanii akkas galanii yoo jette isaanis akkasuma lafa fudhachaa jiru jechuudha. Bal'inaan fudhatu isaan. Lafa guddaa fuudhanii tulluudhuma kana fuudhanii achi hin beekamaa lafa amantii godhatanii kan amantii kan addanaa lafni nu hayyamame waaqayyo nu hayyamame nutti agarsiiseera jedhanii lafa fudhatu taabonni bu'ee jedhama manni irratti ijaarama dura mana xinnoo tokko irratti ijaaranii waan masqalee qabdu kana irra kaa'anii achi namni naannoo sana yoo amma yeroon ani Finfinnee mana marii Finfinnee keessa hojjechaa jira Afraash Giblaa Hilan jedhamu jira yoo dhaqee Afraash ta'e ታቦት ገብቶበታል ትቀሰፋለህ ይሉ namni hin sodaata jechuudha. Eemnet ቦታ አትንኩ jedhama. Eemnet ቦታ አትድፈሩ jedhama. Maandisoonnis akka kana. Yoo nam tokko dhaabee bulchiisni tokko kanarraa wanni gochuuf dawalitti gashanii nama waamanii nama naannoo sanaa sitti baanii sitti duulchisu jechuudha. Namni guruuppiidhaan halkan lafa qabachaa bule suni sitti duudha jechuudha. So kanaaf Sistema adda addaatiin qubsuma sana gaggeessaa turanii lafa weerara lafaa sana gaggeessaa turan jechuudha. Amma waggaa tokkoo miti waggaa 100 akkas ture jechuudha.
Even erga dargiin kufee erga wanni ta'e booda magaalli suni magaala xinnaa ture yoo fudhatte ilaalta ta'e kotobee karaan kotobeen deemamu qotisa duwwaa ture garjiin lafa qotisaa ture. Booleen kun inni amma maqaa haaraa qabu kun lafa qotisaa ture baruma nuti beeknu baran ani achi hojjedhu ergan achi bahee gaafa amma ilaallu magaalli sun eessa wal caaleera jechuudha. Kanarraa Oromoon maal argateera? Kana misoomadha jechuu dandeenya moo hin dandeenyudha? Akkamittiin yoo dhuguma seerri jiraate akkamittiin namni misoomaaf lafa gadhiisaa inni jedhu sunis ilaaluun nurra ture jechuudha. Namni misooma yoo jedhame misooma walooti. Yoo abalu bunnaa beetii ijaarrata ta'e, yoo abalu mana isaa ijaarrata, mana daldalaa ijaarrata, mana jireenyaa ta'e, kuni misoomadhaati gadhiisii bahee jennee Oromoodhaan achirraa kaasuun suni sirrii miti jechuudha. Dogoggoradha. Mirguma dhala namaafu akka dhala namaatti akka ilaalchuma siyaasaattu sirrii miti jechuudha. Maaliifi taking jedhama biyya kana taking inni mootummaan waa fudhatu dhimma gurguddoota dhimma ciccimoo ta'aniif fudhachuu danda'a. Yoo haayiweeyin ijaarama ta'e, yoo manni barumsaa ijaarama ta'e, yoo hospitaala tajaajila uummataaf kennu, hospitaala dhuunfaallee miti, mana barumsaa dhuunfaallee miti. Kan mootummaa kan tajaajila hundumaaf kennu akka kaampii waraanaafaa yoo ta'e mootummaan beenyaa kennee fi beenyaa kennuu qofa otoo hin ta'in lafa immoo bakka buusee fi bakka isaan itti qubatan immoo akka isaan itti madaqanii fi akka lafa duraa akka ta'uufitti hamma ga'utti jechuudha. Beektaa lafa tokko guddistee hamma achiin geessu yoo bosona qabaate bosona irraa cirtee akka inni qotamu goote lafa bajjii qotuu fi lafa buleessa lafa dur ture sana qotuun addadha. Lafa bajjii sana hamma madaqsitu sun horii itti baasta, humna guddaatti baasta, lafa sana misoomsitee ofii keemmoo lafa qotisaa gochuuf jechuudha. Innuu lafa qotisaa bakka buustaa fi malee lafa mana jireenyaa miti kan ati bakka buuftu. Lafa mana jireenyaa buqqistee lafa mana jireenyaa irratti ijaartaa ta'e sirrii miti jechuudha. So kuni qabeenya mootummaa yoo buqqisa ta'e kana godha mootummaan. Hamma dhumaatti deemee jarri kun akka isaan qubatanii akka isaan madaqan lafa sanas ofii isaaniif akka ta'utti faamilii isaanii akka itti bulanii ittiin bulchan akka madaqutti godhaniitu akka inni isaan qubatan godhu jechuudha. Garuu inni biyya keenyaa kun keessa hin jiru. Akkuma amma kaastanii babal'achuun magaalittii uummata Oromoo irratti rakkoo xiinsammuu, dinagdee, hawaasummaa, gama duudhaa fi aadaanis, afaaninis rakkoo guddaa irraan geessee jirti akkuma isin ammas kaastanii. Sana malee dhimma lafaa yookaan daangaa Oromiyaa waliin wal qabateeti kan TPLF'n aangoorra, protestiin aangoorra TPLF buuse inni bara 2018 sun mootummaa Dr. Abiy fa'aa gara aangootti fide kan inni jalqabee bu'uurri isaa dhimma maaster pilaanii waliin wal qabatee ture. Dhiyeenya kana immoo mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee daangaa sararuu irratti walii galle jedhanii turanii. Sanaan booda immoo hin turre hundeeffama magaalaa haaraa magaalaa Shaggar isa immoo ifa godhanii magaalaan kun bakkeewwan yookaan naannoo addaa magaalota naannoo addaa Finfinnee kana jiran mataa isee bakka lamatti kan qoodedha. Kaan magaalaa Shaggar jalatti yoggaa dabalamanii gandi inni tokko as dabalame gandi inni tokko immoo bakka biraa yookaan rarree akka nafu kan inni taasifamedha. Rakkoo kana mootummaan rakkoo dhimma Finfinnee kana dhibbanas yaadattu dhimma afaan Oromoo Finfinnee keessatti barsiisuu waliin qabatee illee waa meeqa deemaa ture waa meeqatu hojjetamaa ture. Mootummaan Dr. Abiy fa'aa expect uummanni kan inni eegee ture deebiitti nu laatu kan jedhu ture yaadi uummataa garuu sun hin ta'in jira hanga ammaatti. Maaf sodaatan yookaan immoo maaltu isaan dadhabsiise akka dhimma yookaan gaaffii Oromoon Finfinnee irratti barootaaf qabu kana akka hin deebisneef maaltu isaan dadhabsiise?
Egaa ani keessa hamman argutti hamman tilmaamuu danda'uttan dubbadha. Kana malee dhuguma maaliif dadhaban inni jedhu suni anaafuu naan galle anaafuu gaaffiidha. Maaliif yoo jette yakki tokko yoo hojjetameera ta'e yakki sun seerri sun yoo cabeera ta'e seera sana mootummaan tokko loogii tokko malee sodaa tokko malee seerri kun asirratti cabeeraa kana sirreessuu qabna yoo kana ta'uu baatee rakkina dhufaa jedhee tarkaanfii jabaa fudhachuutu irra jira. Tarkaanfii jabaa sana yoo fudhachuu baatte loogii sana gara tokkotti akkuma sirna darbee sana gara tokkotti yoo loogda ta'e yookaan yoo sodaatta ta'e yookaan waanuma fe'eefuu ifatti deebisuu yoo dadhabda ta'e rakkina jira jechuudha. Garaa lamaanittuu hin jibbamta. Karaa lamaanittuu inni miidhames inni miidhes hin dhiisu. Amma fakkeenyaaf yeroo tokko bara TPLF biyya bulchu sana manni kiraayii kan mootummaa suni kan biizinasii irratti gatii dabalan. Yaadataa namoonni keenya yaadataa bara dargii yoo manni tokko kiraayeffame birrii 40 bara Haayile Sillaasee yoo kiraayeffameera ta'e erga dargiin fudhatee booda birrii 20tti gadi buusan jechuudha. Hamma ta'e gadi buusan hunduma isaa gadi buusanii akkasittiin kennaniif jechuudha. Hammi sun otoo hin jijjiiramiin bara waggaa dheeraa taa'ee gaafa jijjiirameetti dabalamu warri kiraayeffatan suni akkamittiin nutti dabalamadhanii inni aaree du'ellee jira. Yoo akkas jennu inni hojjete suni maal ta'eera gaafa jennu inni hojjete sun sodaatee nan du'uurra jedhee kennee taa'ee jechuudha. Akka fe'eenuu argatu Oromoo irraa saamees haa ta'u irratti ijaaree kiraayisee irraa wanni ta'ee jechuudha. Akkuma kana isa saamame otoo hin ta'in isa saametu dheekkama. Because yakki sun yoo sirratti barame kaleessa namni nama tokko nama ajjeesu qabeenya nama saamu tokko yoo namni argeera ta'e namichi inni argame sun otoo yakka hojjetu yoo argameera ta'e tarkaanfii cimaa isa arge irratti fudhata jechuudha. Maaliif na hima jedheeti maaliif narratti bare jedheeti isa sana dhimma sana dhoksuuf deema jechuudha. I think kanatu jira natti fakkaata malee amma biyya keenya keessatti mootummaan kun in black and white kuni hankeeti kuni mirga keeti. Kun immoo mirga namaa hin tuqin jedhee deebisuu hin dandeenye tokko lammaffaa immoo bulchiisa federeeshinii kana keessatti bulchiisa tokko keessatti kuni isa cimaadha rakkina guddaa isa cimaadha. Bulchiisa tokko keessatti bulchiisa haaraa uumuu jechuun biyya sana diiguu jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee yeroo dheeraaf waraana walirraan cinne gaggeessuu danda'a. Gaaffii walirraan cinne kaasuu danda'a. Finfinneen Oromiyaa jala yoo bulchuu baatte rakkinatu dhufa. Bara baraan walirraan cinnetu dhufa. Gaaffiin biyya sana biyyi sun siyaasaan biyya sana mootummaan biyya sana abadan nagaa hin argatu. Maaliif ijaa nuti Oromoon ka'ee argatu otoo hin ta'in magaalli bal'achuun isaa nafu naannoon faalamuun isaa hin nafu waanuma naachuraalii deemudha. Oromiyaan achirraa waan argatu hin qabu miidhaa negatiiv waan ta'e tokko negative outcome wanni kun beekta externality jedhu development irraa misoomarraa misoomni kun bu'aa qaba akkasumas immoo jalaan immoo kosii qaba argite kosiin isaa suni negative externality jedhama achirra akkasuma positive externalities qaba negative externalities qaba amma positive externality sanarraa Oromoon maal argata homa tokkon argatu waa tokkon argatu homa waan argatuun qabu amma negative externality sun waa hundi kun inni lafa fudhachuu qofaa miti inni lafa qabeenya balleessu miti waan alle balleessu Oromiyaa faalaa waan deemuuf Oromoo irratti waan hamaatu ta'a deema suni incompatibility qabachuudha suni fairly waan solve ta'eeru miti yoomiyyuu taanaan kuni
loogii qaba jechuudha. Loogii tokkoof bu'aa buusanii isa tokkommoo faaluu jechuudha. Kuni iddoo tokko galuutu irra jira. Oromiyaan bu'aa magaalarraa qabu sanarraa argachuutu irra jira. Gaaga'ama sanas bu'aa ittiin argatte sanaan tiriit gochuutu irra jira jechuudha. Yoo gaaga'ama qilleensaa ta'e qilleensi sun akka inni fooyya'u gochuutu irra jira. Yoo namatu summii bishaantu summaa'ee nama keenya miidheera ta'e bishaan sana qulqulleessu galii sana achirraa argateen immoo achirraa wanni gochuutu irra jira jechuudha. Yoo Oromiyaan bishaan sana qulqulleessuu barbaade eessa baasaaniitii fidanii wanni godhu jireenya namoonni keenya amma jenereeshiniin waggaa 20-30-40 booda dhufullee eessa baasaaniitii fidu hin fidan hin qaban. Isaan lafumarraa wanni godhamaa dhufa akkasidha. Kana sana dhaabuun irra jira. Kana dhaabuu dandeenyaa hoo isa jedhudha. Solushiniin sun argite rakkinni kun kana waan ta'eef itti fufee rakkina kana fiduu waan danda'uufi rakkina kanaaf solushinii kennuu dandeenyaa hoo yoo jedhama ta'e hin danda'ama ture.